السلام عليكم. الو أيه. يا نواري. إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم شيخة؟ فيا الحمد لله. لكن كوا أيه قابل. لكن هي واي ثلاثة الراسي أيه. أكين في شعبانة كيساني ركالة مسلاتي أذان أروسر ركالة مسلاتي جرو فجري نية ثلاثة جرا أذان نرتبه فجري مال صلاة الجرا. داب داب. ردي. فجري جري صلاة الصبح جيتو أدو صلاة الصبح هنجين هن دقيان نية ثلاثة جران نية صلاة الجرا. إيه أكم أذان نرتبه إنت يعني هنسو أدور أذان درو سبي صلاة الجرتا صلاة فجري. odoon azaanin niyyaa kiyya salaataa jiraani fakkeenya waan niyyadhisan salaadhee du'aayii kadhachuu jechuudha. Odoon azaan ati gabaabduu odoon azaanin salaata subii salaatu jirta. Ogguusan sirratti azaani akkas jechuu keeti. Eewa. Maaliif salaata subii odoo azaanin yoo odoon azaanin wanni fajriin bahu agartee jirta? Kasalaat. La salaata keessa jira azaana dhaga'i jawwaala irraa jechuudha. Garuu an salaamallee gaafadhee eegas illee deebi'ee salaatiin ta'a. Oo salaata keessa jirtu azaana agartee dhageessa san rakkoon qabu silaa deebisuun qabdu rakkoon qabu wal bira ta'anii. Ayyee bareeda. Gaafii lammataa. Ayyee. Jechuudha amma waa'ee ibsaa shamara biyya Saa'udii kanan dubbachuun barbaade gaafachuun qaba. Waa'ee shamara biyya Saa'udii gaafachuu barbaade gaafachuun qaba jette. Yaani gorsa kennuufi jechuudha. Ayyee. Fakkeenyaaf amma istaaza ani biyya kana keessatti garuu ima arginas isinirrallee ima dhageenna yoo dhageenyu shamarri tuni kun abbaa warraati wallollee jedha kun immoo bultii diine jedha ofimmoo deebi'anii mallaquma ofiitiin gabbaranii warra bultii hin ijaarin bultii isaanii diiguu jiran kun akkamitti ilaalama yoo isaan ati yoon immoo dhiira su'uufi kana isinitti noorumnu mallaqa kenna qabannaa nu jenneeni warri bultiin qabne kuni isaan dinne maal faaxintu nu qarqaaraa jirti miti isin akkamitti akkana jettan nuun jedhan warri nikaa hin qabnu jedhan kun ofumaa mallaqa ofiitiin gabbaranii deebi'anii eegas isin gaafatan mee akkamitti ilaallama haadha gaanis warri as keessa jiru ofumaa gabbaranii geessanii 20,000 30,000 itti kennanii isin immoo gaafis akka wanni jettanii ibsinaaf fedhii keetiin yoo gargaarti hin ta'a jennaan shamarri bakka ishee ana waar fedhii kiyyaan qarqaaren ta'a jetteetuma dhiira qarqaaraa jirti seeta. Irra deebi. Wayyaa dhiiroo qomataa. Fakkeenyaaf amma shamarri biyya alaa kun jechuudha. Warri bultii ijaare kun isin gaafataa jira ijaarsa kennan mallaqa irratti wal dhabne ijaarsi kennan mallaqa nutti hin kennu. Akkatti wallolle sheeka isin jedhan gizee hedduu dhageenya jechuudha. Aayaa. Warri mallaqa gaafatu kun warrum ofii gabbareetu jaarsa wallole jedhee himata. Ofimmoo mallaqa warri wal dhaban kuni birri yoo inni aliifanii ittiin kenni jaarsinarraa bahi jedhan. Isaan immoo deebi'anii isin gaafatan sheeka. Hundi isaanuu hin beekan jechuudha. Dhalaan shamarri biyya Saa'udii isaan keessatti warri barraa jiru kuni. Fakkeenyaadhaan duraanifumaaf maallaqa barsiiftee gabbartee gizee guyyaa keessaanii maallaqa fidiyee gizee diddee maallaqa nu gaafata jettee gartee dhuftee si gaafatti akkas jechuu fedheen lafa. Warri kun hunduu odomaa beekanuu yoommoo nu itti himne nurraa hin dhagahu. Mee maal itti himna? Isinillee itti hima. Ufumaa gabbartee geessitee yeroo mallaqa gabbaranii wal dhaban tokko anuusi gabbare akkamitti ati nan horannee jedha inni immoo birrii barate kaafalaas
kama birrii qarqaartu san fuudha nummoo warri bultii ijaarratu hin dandeenyu warri bultii hin qabne maaliif isin nu balleessu jechuudha. Siyaana waarii amma isinii akka shari'aatitti yoo fedhii kiyyaanaan isa kanaan waliigalee wal qarqaarraa ni kaana hidhadhu jedheeni fedhii kiyyaa wal qarqaarree 20 ta'uu 30 ta'uu wal qarqaarreetiniin isa qarqaareetiniin inni ni kaana hidhate. Inni immoo deemee shibaa biraatitti hima jechuudha. Hiriyyaa ofiitti hima hiriyyaan isaa dhalaa biyya alaa jala gajjedha. Waan mallaqa qabduuf jechuudha. Naagale maashaallah waan kana amal lama dura hedduutti duulee ture hedduurraa dubbadhee ture waan kanarraa jechuudha. Wanni kun akkamitti jira seetee waan fakkeenya shamarran takka namni tokko ni dubbisa. Siin fuudhaa jaan. Gizee siin fuudha jeen waliigalan isaan gizee waliigalan warra isaanii dawwalanni gizee warra isaanii dawwale warri isaanii 50 60 70 faa fidiyaniin maallaqa kana irra guddaa isii kanna naa kannaa ettiin naa warra keenyatti ergaa ettiin amma isiin keessatti amma dhiira garii akkuma maatii jettee dhiirti gariin an hin qabuu jaan yookaanuma hin qabne waliigalan hin qabuu ani waa takka dalagaas hin qabuu jaan si fuudhu immoo niin fedha inni immoo kaayoon isaa maallaqa siitiif. Sigalu jiraami? Mallaqa kaayoon isaa mallaqa. Mallaqa beekama bara. Yoon immoo gorsi nurraan dhaga'u isinirraa fudhatan irra jira shamarri wajjumaan odoo wajji galluuyyuu jechuudha. Mallaqa kana hin qarqaarinii inni bultiif sin barbaadu mallaqaaf si barbaade yoo nu jenneen nurraan fudhatu as keessa illee hin jirti haa dhageeffatu sagaleetti warri hin beektan dhageeffadha. Yeroo angorsu narraa hinumaan fudhatanii situ beekaa isin na fuudhanaan jedha innis yoo ani lakkisiin taatu bultitee diigaa jirti wanni kun siin ta'u yoo an jedhan hay si beekaa shari'aanu akkatti wal qarqaaraa fedhi yoo jedhe hin ta'a jedhanii wal ijaaran deebi'anii isin qarqaaranii isin mataa dhukkubsan jaarsi kiyya mallaqa narraa nyaate akkatti qarqaaree fedhiin jetti gariin nama hin beekti odomaa beektutti deemtee warra bultiin ijaaritti. Bultii cuftee yoon immoo hin oromna jennu kara oromnuu nu qabnu sheeka. Karamiin oromna yoo hin oromna jenne birrii nu qarqaaraa jedha. Karamiin heerumtan dildila isinirra cabsanii karamiin heerumtan yoo gartee isin heerumna jettan yoo warri keessan maallaqa gaafatee birrii na gargaaraa jaa fidaa jaa 50 60 70 ati kafalii siin jaa atillee akkamitti kafaltare dubbiin jabduu beek. Yoo an kafaleeyyuu borona guba ofii na qarqaartee na fuute jedhe. Si guba. Akkam goona warra ofii qarqaaru hin qarqaarinaa jedhaani mee itti himaamee nurraa isinirraa fudhatan eeganu didanii. Beeytaa. Waan qarqaara dhiira keessa jirtu maaliif qarqaarraa dur dhiirti nama fuuti dur zabana aayoo teennaa aabboo kennaa inni gabbaree fuudhe malee wayi nu gargaarre. Kuma kudhan inni kaana hidhatu malee doolchee akka hin qarqaaru as keessa warri jiraatan haa dhagaan doolchee akka hin qarqaaru kalas. Wanni birrii qarqaartuuf shamarri maaliif gowwoomti akka shari'aatitti itti himaa nurraa dubbii har'aatitti jechuudha. Amma kunoo himuuf hin deema amma himuuf hin deema wanni jiru dhagaye akka shari'aatti obboleeyyiin teenya waan bareeda jette waan kana amata lama duraas irraa dubbadhee ture feesbuuk irratti akka malee daawaa irraa godhe wal jala jechuudha namni hin dhageewu namni hordofuus gaafas waan hedduun jirreef. Dhiibee isin hordofutti hima jedhee warra nyaatamu kana ufumaa mallaqa qarqaaranii ilmoo wajji dhalanii inni immoo bakka mallaqa kabirallee yoo argita mallaqa 50 asitti 2,000 yoo dalaydee ji'a lamatti 4,000 argatti yoo kana ittiin fidin isii mana jirtu dhiisatti bira irratti fuudheen mataa dhukkubsaa dheengadda gaafii wayii dhaga'ee yoo yani fuudha jedhee isiin nan faqqaddu ani immoo akka shari'aatitti shari'aan lama fuudhaa jedhee hin fuudhaa jedhee sheeka wayii gaafata garuu hin kijiba birriif isii fuudha sun immoo ufuudha jettiin na akka shari'aatitti narraa gaafatamti yoo isiin ufuute jedhaan ilaala haa dhageeffatu kaas keessa jiree gaafii gaafata isiin sun ta'uuf ajjeeftu dubartiidha inni ta fuudhu dubartii ta mallaqa mee akkam taana sheeka itti hima akka shari'aatitti nurraa wallaahi kuni haraam isii mana jirtutti deemee fuudhee isiin sun hinduuti inni haadha mallaqaa faaxee mallaqaa jala fiiga dhiirti. Amma qabxii lama qabxii bareedduu taate kaafte takka maallaqa isiitu maallaqa isiitiinis maarii isii godhata warra isaaniittillee gabbara isaa isiitu kannaa tuni musiibaadhaa faaxeen ifiif rakkoo ofirra fidu jirtiidha akkasii miti.
Shamarri ofii ofirratti fidaa jirti nurraa haa dhaabatu. Nurraa haa dhaabbatu. Dubartiin bukkeetiin mallaqa ishee jaarsan narraa nyaata jettee isin gaafatte inumaan deebisinaafi. Warra mallaqa himatu inumaan hin deebisinaa gaafiiti. Naaf gala qab. Ofumaa itti fiddee deebisee isin mallaqa isin gaafatte. Hayyee naaf gala qabxiin lamadaa immoo qabxiin muummati. Muummati immoo gizee jaartii fuudhee tuni maallaqatti kan nu didde deemee tabiraa buufataa. Gizee maaliif fuuta yaaniin shari'aan lama jettee tun immoo ifiin ajjeeseetti kana faateenis lubbuu dhabdiidha. Eewwa dubbiin jabdu. Duraan dursee waan jennu nuti shari'atti الرجال قوامون على النساء جي ربين الرجال قوامون على النساء خمنان دابتو ديرتي قرتي خمنان ديمو إس بما فضل الله بعض ملابادي واو الرجال جسيف وبما أنفقوا من أموالهم خنفقا باسو إس خماري باسو إس خيو ورّي قرتي آجمي ورّا قرتي مالك إرقتي أكنا ناقودا أروزا ناقودا جو إس فاتين قرتي أمان تنايسين درا درسي فودا ويتيسي فودو يو فدا كيزي وجيغانا ناول غرغاراني مالي ويتا أروز الرت لغي فدا أروز الرت مهري الرت مال الرت اسماتو كاش باسي فودا ورساني تيفيس اسما إرك يو غرتي عادتي غرتي ونغن ديسا يني اللي دتنمني وان غرتي كما شنتم كما جاتم كما ترباتمي انجير وني كسي تكسن خانا غرتي اسي باسو جير Shari'aattu gadaadeebu kuma kudhanitti warri akka irraan fuune ittima ofiin qarqaarina kuma kudhaniin yookaan dhibba takkaan nikaa hidhatu malee faateen akka hin gargaarre ittima. Akkas salimaa Shi'aanawaar yoo jettu shokoteen hundu shi'aanawaar hin gaafannaa jettu fi shi'aanawaar yeroo hin qabu ka shi'aanawaar gizees ittimu jarri hin dhageeffattu deemtee rakkoo keessa galtee of ajjeefti dubartiin. Akkasi khadiiraatis shari'aan lama ayyamte afur ayyamte jaanii. Taanuu gortee odoo akka isii onni hin jenne taniifi fannisa jettu dhiisanii tabiraa buufachuu tunillee gizee maallaqa didde tabiraa buufachuu shari'aan akkasiin jirtu. Shari'aan akkasiin jirtu baaba dhiiraa yoo taates waan kana yeroo hedduu irraa dubbanne yeroo hedduu iyyine dhagee itti fayyadame amma fakkeenyaaf shamarran hedduun itti fayyadaman waan nuti irraa gorsine kana. Shamarran cinaa warri dhageenye immoo. Itti fayyadamee jira galatoomaanuu itti fayyadame. ما شاء الله. warri qabu haa fayyadamu ammallee. Sirri jazaakillah rabbi umrii isaa dheeressu akkasii nuti yeroo cufa numa dubbanna dhuga baanta yeroo cufa nuti himuun nurra jirti akkasii baarakallah rabbi umrii isaa dheeressu ayyee galatoome. Amiin. Du'aa inaa godha sheeka dubartii garii warri gorsunarraa fudhatanii har'a malaa mana dhagaanii yoo wanni akkanaan taatu jettuun narraan fudhattu ofii mallaqa gabbartii kuma 20 gabbartee ani fakkeenyaaf Micaa wayii jaaladhee sheeka. Yoo micaa wayii jaaladhee jedhu ani bakka mallaqa na qarqaarii naan jedhe. Mallaqa fidi jee? Mallaqa na qarqaarii naan jedhe. Mallaqa siin qarqaaru yoo warra keenna dhaqiitii yoo warra keenna dhaqxee warri keenna mallaqa sirratti ol baasee kuma 60 kuma 50 warri siin jedhe ani micaa jaaladhee jira shari'aan na hidha yookaan immoo kuma 40 dabarsinaa jedhaani warra keenna dhaqii jedheen. Ayyee. Achumarraan faateen takka na jara gara galteetumaan kuma 15 isiin qarqaartee kuma 15 inni qarqaaree kuma 30 ni kaa'idhate akkatti shari'aan kun hin ta'a. Faatee biraas jalaa fudhatee jechuudha. Ani qarqaaru dinnaan inni achi garagalee da qopheessee duraa yoo isin na qarqaarte isii jaaladhee isii fuudha jedhee abdii walirraa qabna jechuudha. Duraanuu oskoortaa qopheeffatee jira. Duraanuu inni kastamara lama qaba. Takkaasiis dubbisee tabiraallee dubbifate. Yoo tun diddee tana qopheesse jee. Waraqama lama qabaa jechuudha. Ajaa'iba. Akkasitti wal qarqaaranii akkasitti ni haa godhatan. Kum 30 kum 15 Ni haa godhatan. Kuma 15 isi qarqaaree kuma 15 isi qarqaaree kuma 15 isa fidee akkasin nikaa walidhatan mee kana nu balleessaa jira nummoo warra bultiin ijaarin miidhamaa jirra isaan warra mallaqa qabutti jara jedhanii mallaqa kana qarqaaree yoo bultii ijaarre bolullee bultiin teennan taatu
dubartiin takka eega takka horomtee hamila waraati irra taa'u qabdi malee deddeemsan qabdu dubartiin takka miskiina mee nu dubartii warra harma jigaati eessa deemna dhiira jaraati masruufa isa baasuu qaba dubartiin immoo mallaqa nurratti ol baaftee gabbartee ofiitti horomtee nummoo warra bultiin ijaarii warra mallaqan qarqaarin ofiif qarqaartee fuudhaa jirti eegas immoo yoo inni nyaatee alatti gate shee anawaari gaafannami akkamitti irraa fudhanna mallaqami akkamitti baafna jettee qaaditti fi qaadiin amata lama silaa yoo mallaqa fudhate kashirraa godhe isin sama biraa birrii qarqaartee horumti ammas warri birrii qarqaarre jedhu kun nurraa hafuu akka shariyaatitti nurraa ittima ana ammoo du'aayee naa godhaasnin jedhe inshallah ya rabbi si amil kaysu khana gaara birrii sin gaafanne rabbi si hafidu inshallah khana gaara kaimana qabu ka birrii fididaan jedhu inshallah kaimana qabu rabbi si hafidu inshallah abshir akkasitti ka birrii isin gaafadhe summi akkamitti ilaalamaa isiniin jedha ka isin qarqaarte suni akka shariyaatitti hin deema kuma 15 qarqaarte isin silaa hidhatanii amma kuma 15 isaa 15 isiidha inta akka shariyaatitti warraaf erganii warraaf erganii isiteetuma odoo warratti himini isaan hawaalan itti ergite inni silaa mallaqa kiyya jedhee achi fida kaa 40 godhe duraan dursee beeytaati yoo isin asli bidaa haaree gaffidde malee waan shariyaa keessa hin jirre malee yoommoo gartee akkanaan hin gargaara jette haraamummaan hin jiru immoo waan akkasii godhuun qabdu. kana baay'ata ka akkatti bultii ijaaranii nu bultii nutti cufaa jiranii silaa yoo qarqaarre inni sama bira fuudha ka deemee mallaqa biraatiin ammas kunoo ta isin ufajjeessa jettu sun warra mallaqaa gargaaree warri isinitti rakkoo himatu kun hunduu warra mallaqaan bitamee rakkoo qabaa jaarsa kenna wallol mee sheekota ima argitanii min gaafatan gaafi warra mallaqa isinitti himatu malee argitanii dhuga kanaa hedduu sirrii mallaqa ima gaafatti ofiisan irraa nyaata jetti malee isiin dura itti kennite inni irraa nyaata dubartii teennamee haa qaroomtu silaa shee anawaar jettee afaanitti isin qabatti mallaqa keessan odoo nikaa hin hidhatin ufitti qabadhaa mallaqa keessan harkarratti qabadhaa galaatii hooruma jedhaani kalas hooruma biyyatti haa ijaaran mallaqa hin qarqaarina qarqaartanii dhuftanii anan gaafatinaa jedhaani seekabas ammaati dhiirtii hosi dhagayan sin dhiisanii manatti biyyatti heerumaa yoo enne man hun dhiisanii naa dhagaanii mallaqa qarqaartee wal fuudhanii eegasii ilmoo irratti gata dubartii meeqa ilmoo gatee mana arabaa keessatti ulfaan dalagaa ji'a 7 dalagaa dhiiratti fiddee dhiirti immoo irraa seera galchitee alatti gatti meeqa kam ijatiyyaan arge waan ijatiyyaan arge malee isaanirran kaa'u isaan badaa jedhanii isaanirran kaa'u garuu ulfaan dalaydee birrii isatti fidde biyya alaa kana keessatti ulfaan dalaydee birrii itti fiddee yookiin inni qabame irraa gadi bu'aa isin ji'a 8 ji'a 7 dalagattee akkasii ilmoo guddifti kunummaa maaliif hin qarqaarinaa dhiira yoo qarqaara somaa rakkoon qabu garuu amma korona nutti dhufee rabbiin nurraa haa balleessu amin ayyee taate inshallah ayyee taate ayyee akkasitti omaanan godhan inshallah mala waanuma isaan qaban isaanuma nu qarqaaraa jedha qarqaarii nurraa dhaabanii 10 nu maaliif isa qarqaara kalan jaalalli mallaqa hin bitamu jaalalli akka shariyaatitti nu haa deebi'u mallaqa hin barbaannu yoo qur'aana beeke qur'aanan aayaa lama yoo beeke aayaa lama nu haa hidhatu malee mallaqa nurraa haa dhaabu bakka iyyannaa ta'e fudhanne ayyannaa ta'e fudhanne ayyee inshallah taate ayyee taate ayyee salaamu alaikum du'aayi nu jabeessa